Hashama daawwattoota fi hordoftoota keenya dhiyootaan isin raabannee jira. Guyyaa irraan tanaaf vlooga bareedaa takkaan isin dhufnee jira. Anaa fi Najjuu jechuun tiktookara beekamtuudha magaalaa Dirreedawaa keessatti. Akkasumatti na wajjinis tiktookara daddaleeti takka. Saniifuu mee daawwattoota keenya salaam jedhu. Hi guys, Najjuu naan jaan. Guyyaa irraan tanaaf vlooga ajaa'iba dalaguu deemna. Nu wajjin tura. YouTube keenya subscribe godhaa. Subscribe godhuun dagatina afaan Oromoo xiqqishuun qaqqabaan beekanii qaqqaafatti. Saniifuu waan jecha dhiifama godhaaf sin jecha. Arraan tana ganamaan kaanee gaziiraa keessatti argamna. Gaziiraan iddoo bareeddudha. Qilleensi hedduu bareedaadha. Gaziiraadhaa fi akkasuma ganda takka takka isin daawwachuuf deemna. Gaziiraa keessa mana fataraa ajaa'ibaa takka jira. Loowwan ifi killee nyaachuu deemna. San laalleetti san booda san nyaanneetti san booda bikka biroo sin geessina. Loojii turaa sin jenna. Let's go. Daawwattoota keenya ammaan tana biqitti argamnu ganda qoreetti argamna. Ganda qoree kaaramarraa cinaatti argamna. Mana bunaa takka jira. Mana bunaa sana isin daawwachiisna. Amma nu sagantaa nyaanni tura. Let's go.
Kan nyaman kana likitti argamu 07 adda duwwaa torba jechuun karaa poostaabiyaa iddoo bakka asitti argama baadiyyaa fi akkasuma dinnichaa akkasuma mixaaxis waan adda addaatu jira. Nyaatu baay'ee yeroo hedduu isin daawwachiisaa hin ture. Har'aan tana nyaatu nyaachisuma itti gisee biyyoo irratti harka har'a nyaachuun qaba jettee achitti jira. Nyaatu nyaachuu danda'a. Nyaachuu danda'a. Barbareen isin wajjin nama gubaa. Nama gubaa. Nama gubu. Afaan gurra as nuti nyaatu dha jechuudha. Saniifuu baadiyyaa isin daawwachiisnaa amma sagantaa kanaan tura. Gahumaan subscribe godhuun dagatinaa isin jannaa nodi tura. Maammeenis nyaata nu qopheessu jira. Baadiyyaa fi waan adda addaa nu qopheessu jira. Let's go. Daawwattoota keenya ammaan tana baadiyyaa keenya dhufuu jira. Maammeen nu fidee dhufuu jira. Maammee galatoom. Maammeen jajjara qabu. So daawwattoota keenya baadiyyaan kana fakkaataa qammas jedhamu. Nyaadhu maal qabastaan? Barbareenis kana fakkaataa daawwattoota keenya hedduu akka nama gubaa. Bataam ariif nama. Laabaadha kaan nama gubaa. Miau. Ini ya. Gue? Iko. Nah itu nama gue, by the way. Minta kamu sih ya. Minta satu boleh dah. Ini betul ada nyali. Kan umur luas malam. Ya, kata. Nama gue bukan cuma kau. Dia mau anda pada itu na? Mencari sana. Tahu tuh kan dumi ada? Lah, betul mas, langsung belajar lagi. Betul pun mulai dari mesti belajar kita. Tas saya cerita dulu. Iya berarti ya. Itu kan yang ada dah, itu kan yang itu kan. Kamu Taiwan berarti karena Taiwan berapa mana es krim beri kata kajra mana es krim sampai ini nyatu dia na lajuan video raga te unta naga bos tumale te ya sama me nyatu dia tu es krim apa ini beda es krim nyatu dia mah no jintra subscribe gurun tegatina
daawwattootaa fi hordoftoota keenya ammaan kana baagii nyaannee baagii har'aa gisee waan nama guyyoota xixiqqoo as ta'ee furannee sammooda gama laaqanaa fi deemu jenna. Hajju akkami. Hajjuun har'a rahaa godhu jechuun guyyaa guutuu maal ta'ee bashannana jechuudha. As ta'ee jechuun nyaawara. Kan ifu dhaabaan bira gahee kan daawwattoota keenya. Mana as ta'ee makootee ulaa guddaa Taayiwaan gama deeggarti argama. Qarshii 70 rahaa keessa fudhatanii deeggarsi jenna. Ladduu isin daawwachiisna. Noo jinturaa isin danna mana ladduu seenne isin daawwachiisna. Soo ammaan tana mana ladduu keessatti argamna. Ladduu jechuun namoonni hedduun beekan. Ladduun kun qabdii manni itti argamu Aljaabir jedhanii masgijjimmaa cinaatti argama. Alaabaa akkasumatti ladduu waan adda addaa waan mi'aawaa hunda qaba. Duusa mi'aawaa hunda qaba. Baay'ee namoonni aruusaaf ni haadha barbaadan alaabaa gatii madaalaan isin qopheessee jira tiriitti jechuudha. Saniifuu Aljaabir gisee dhuftan waan hundeen harkatti isin jenna. Amma ladduu isin daawwachiisna noo jinturaa isin jenna. Ladduu eewwaa. Baay'ee ladduun kun hedduu akkam yoo rakashaasi gisee direedoo dhuftan namoonni biyya adda addaa jettan gisee direedoo dhuftan ladduu kanaas akka dhuftanii akkan isin jenna. Egaa gatiin isii harshuma jiidhaan qofa gatiin isii hedduu mi'ooti. Qabatta isaa gaafa taala akka jettan kana alaabaa jiitu aruusaaf namoonni ni haa godhu deemtan akkana dhuftanii fudhatan jechuudha ni haadhaaf. Ni haan baay'ee alaabaa malee hin taatu. Alaabaa tan akkana fuudhan akkana meeqa isaa? Kumaari balama saanaa hojii kumaari balama hedduu rakashaa. Direedoo waan ajaa'ibaa sun ta'u waan babbareedaa jira waan magaalaan biroo hin jirre jira garuu rakashaa. Gatii madaalaan fudhata. Namoonni bikka akkanaan beene Aljaabirii masjidimmaa cinaatti argama direedoo jechuudha. Kottaa gaddaas hin jenna. 200 ni haa godhataa jechuudha. Wantoota keenya ammaan tana bikkitti argamu faayinaansii irratti argamna. Faayinaansii irraa illaan Goorbit bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa bikka ta'anii fi akkasumatti bikka namni gaaddisa jala taa'ee qilleensa fudhatu diizaayina bareedaadhaan tolchee bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa obbo Kadii jira jechuudha. Akka nu godhee akka nu bareechee jira. Sanis hin daawwachiisaa gama laaqanaa achi deemuu deemna. Laaqana nyaanneeti gaa sagantaa keenya goolabuu deemna guyyaa irraan tana akkuma hojii oolaa jirtan bikka hedduu isin daawwachiisnee jira. Sagantaa birootiinis guyyaa birootiis sagantaa birootiin isin daawwachiisna. Bikku kun hedduu akka bareeddi namoonni keessaafuu galgala hedduu akka ifaa babbareedaa qaba. Hajju akkamiin ilaaltu eegatan? Qabbaqabiliif hedduu bareedaa qabbaqabiliif osoo hin ta'in akkuma qilleensa fudhachuudhaaf. Dirreedawaa gisee dhuftee bikka rahaatti gootu ni jiraamti. Alibirraa paarkii fuula duratti argamaa jirtu kuni faayinaansiidha illaan Goorbit wanni kun tolfamee jira.
Saniifuu kottaatii daawwaddaa sinana bakka bareedaadha kanatti tola. Akkuma sana Akkuma inni jee qilleensa bareedaa jira. Ammas Liigiraa paarkii jira. As seentanii zaa dabarsuu dandeessanii kottaafataa jira. kottaafataa jira. Daawwattoota keenya ammaan tana bakkitti argamnu Orbitra Kaamilaa mana lukkuutti argamna. Kaamilaa mana lukkuu seennee isin daawwachiisteenya hamma dhuma sagantaa keenyaan Orbitra nyaanni keenya iddoo dhufee jira lukkuudhaa fi ruuza akkasumas salataa shiitnii fuugoodha. Wantoota akka mi'aawaadha. Kaamilaa jedhanii akkanatti qarshii 1,100 akka akkuma harkaa jirtan kanatti hedduu rakkisha. Saniifuu anaaf inni dakkaa godhu deemna akka akkanatti qophootee hajji qophootee itti dhaqaama jirti har'a maal agartee hin jiru. Maal agartee dhaqaama jirti. Liqiidhaan saniif Toota keenya sagantaan guyyaa irraa kana qabannee si dhufee kana fakkaatti sagantaa birootiin akkasumas blooga birootiin isiniif deebina chaanaala keenya sabskiraayib gochuun dagatinaa. Baay 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 baay.